Kan daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinii dhiyeessaa. Manni marii federeeshinii har'a dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtee kan dabarse ta'uusaa akkasumas deeggarsi raayyaa ittisaatiif gama adda addaatiin taasifamuu itti fufuusaa fi qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa har'as haala tasgabbaa'aa ta'een akka adeemsifamaa ooleen isinitti himaa. Haga xumuraatti akka waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Manni marii federeeshinii dhimmoota qooddannaa bajetaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti har'a mari'achuudhaan murteewwan dabarseera. Manni marii federeeshinii karoora bajetaa bara 2015 koreen dhaabbii dhimma qooddannaa galiiwwan waloo fi deeggarsaa dhiyeessee irratti mari'achuudhaan kan raggaasise. Manni marii federeeshinii walgahii idilee tokkoffaa bara hojii lammaffaa mana marii ja'affaa har'aa taa'e kanaan karoora bajetaa bara 2015 koreen dhaabbii dhimma qoodinsa galiiwwan waloo fi deeggarsaa dhiyeessee irratti mari'achuudhaan kan raggaasise. Gaaffii fi yaadota miseensonni mana marichaa kaasan irratti walitti qabaan koree obbo Shimallis Abdiisaa deebii kan kennan yoo ta'u, bu'uurri olaanaan sirna federaalizimii fiizikaalaa ta'uu himuudhaan korichi kanaan dura rakkoolee qoodinsaa qabeenyaa waliin walqabatanii turan qorannoodhaan adda baasuun furuudhaaf turuu dubbatan. Ta'ullee ammas rakkoolee kana bu'uurarraa hambisuudhaaf lakkoofsa uummataa fi manaa gaggeessuun murteessaa akka ta'e hubachiisaniiru. Egaa rakkoon adda addaa waan tureef Itoophiyaan lakkoofsa uummataa fi manaa otoo hin adeemsisin turteerti. Kunis erga darbee waggoonni 3 lakkaa'amaniiru. Lakkoofsi manaa fi uummataa waggaa 10 kan adeemsifamu ta'ullee sababoota adda addaatiin Itoophiyaan hojii kana otoo hin milkeessin turtus gara fuulduraatti hojii lakkoofsa manaa fi uummataa bajeta olaanaa fi sosochii olaanaa gaafatu kana ni adeemsifti jedhameeti eegama. Raayyaa ittisa Itoophiyaa humna namaatiin cimsuudhaaf carraaqqiin jalqabamee cimee itti fufeera. Godina Iluu Abbaa Booraatti dargaggoota marsaa sadaffaan fedhii isaaniitiin gooticha raayyaa ittisa Itoophiyaatti makamuudhaaf galmeeffamaniif gaggeessaan taasifameera. Dargaggoonni gaggeessaan taasifameef biyya dhiigaa fi lafee abbootii keenyaan ijaaramtee har'a geessee osoo nuti jirru birmadummaan ishee garee shororkeessaan hin diigamu. Tokkummaa keenya cimsinee ni qolannaa jedhaniiru. Aggaamii biyya keessaa fi alaan biyya keenya irratti yeroo ammaa taasifamee jiru qolachuudhaaf qindoomina keessoo keenyaa cimsuudhaan birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuudhaaf kaaneerras jechuun yaada isaanii kennaniiru. Bulchaan godina Iluu Abbaa Booraa obbo Ndaalkaachoo Tafarii sirna gaggeessaa dargaggootaa kanarratti argamuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuun beekumsaa fi ogummaa gonfachuu waan ta'eef humnaa fi beekumsa qabdan biyya keessan tajaajiluuf oolchuun gahee olaanaa gumaachuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Kuni kana nuti jiru deeggarsi galaa raayyaa ittisaatiif taasifamu cimee itti fufeera. Ministeerri qonnaa fi dhaabbileen isaaf waamaman raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa akaakuu fi maallaqaa birrii miiliyoona 80 olitti tilmaamamuu taasisaniiru. Ministeerichii fi dhaabbileen itti waamamtoota isaa deeggarsa maallaqaa beeladootaa fi kanneen biroo birrii miiliyoona 80tti shallagamu taasisuu ministeera deetaan ministeera qonnaa Piroofeesar Iyyaasuu Eeliyaas wayitii deeggarsicha ministeera ittisaatti kennanitti dubbataniiru. Deeggarsicha kan fudhatan ministeera deetaan ministeera ittisa biyyaa aadde Maartaa Luwijiin deeggarsa taasifameef galateeffataniiru. Qormaanni biyyaalessaa barattoota kutaa 12ffaa kaleessa jalqabamee har'as haala tasgabbaa'aa ta'een itti fufee ooleera. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa Yuunivarsiitii Hawaasaatti argamuudhaan barattoonni kaleessa sababa riqicha cabuutiin miidhamuudhaan osoo hin qormaatamin hafan har'a qormaata isaanii fudhachuu akka jalqaban daawwataniiru. Dhimma barnootaa keessaa osoo hin baane naannoo Oromiyaatti sagantaan nyaata manneen barnootaa kutaa 1 hanga 4ffaa hunda keessatti guyyaa har'aa jalqabameera. Naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2015 keessatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa hunda keessatti
barattoota miiliyoona 7,500 nyaachisuudhaaf karoorfamee hojjetamaa kan ture yoo ta'u, sagantaan kun guyyaa har'aa manneen barnootaa kutaa 1 hanga 4ffaa jiran hunda keessatti akka jalqabamu taasifameera. Sagantichi harcaatii barattoota sadarkaa 1ffaa keessatti mul'ataa ture hambisuun qaama hojiiwwan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiran keessaa tokkodha jedhameera. Lammii ga'umsaa fi ofitti amanamummaa qabu horachuudhaaf guddina daa'immanii irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e himameera. Sagantichi akka milkaa'uuf qaamoleen dhimmamtoonni hundumtuu gahee isaanirraa eegamu bahuu akka qaban wayituma kanatti dhaamamuusaa kan gabaase biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatiin. Dhumarratti gareen ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideetiin durfamu Waashingitan galeera. Gareen kun imbaasii Itoophiyaa Waashingitan jirutti argamuudhaan mariisaa jalqabaa taasisu. Gareen kun walgahii waggaa waloo fi marii gam hedduu baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa addunyaa irratti argama jedhameera. Ameerikaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Silashii Baqqala toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin himaniiru. Egaa daawwattoota koo odeeffannoowwan gaggabaaboon har'aaf qabadhee dhiyaadhee kanneenuma. Odeeffannoowwan kun yeroo hundaa akka isin dhaqqabaniif laayik, sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas sabskiraayib gochuudhaan mallattoo dawulii akka tuqxaniifin kabajaan isin affeera. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Nagaatti.